jaalala jiruun qabu boonaan siinala tawajjadee mattuu sinaafime laala hiidhuun hinaatime. Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota warqii Itoophiyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii kan hordoftan maraaf nageen araarri waaqayyoo iddoof lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu obboloota koo. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u kan eegee tiksee isaa kanaan nu eegee galanni isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Baga nagaadhaan na eegdan isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Egaa gara viidiyootti osoo hin ceeniin duratti yookiin mata duree kiyyaa osoo hin duraan dubbatiin duratti warreen haga har'aatitti like share gochuun na jajjabeessitanii warreen koomentii babbareedaa barreessuun na gargaaraa turtanii hedduu sanaaf galatooma isiniin jechuun barbaada. Akkasumas hammas taanaan akka isin na biraan hafne abdii fi isin egaa abdiidhaan jechuudha. Egaa guyyaa irraa viidiyoo nani qabadhee dhufe viidiyoo kanallee hojjechuu natti tolee yookiin barbaadeetii miti. Sa'aatiin ani keessa jiru kanallee sa'aatii viidiyootti hojjedhu miti ture. Garuu waatu na dirqimsiisee irraa hojjechuu dhufe jechuudha. Kanaaf dhalli namaa immoo gaafa wanti hundinuu dirqama itti ta'e gadi ba'ee dubbachuun isaallee dirqama jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha. Wanta rakkate tokko gabbaasee dubbachuun illee dirqama jechuudha. Kanaaf dhiifamallee naa godhaatii waan kana hojjechuun illee ni ulfaata. Maaliif nama akkasii maaf taate jettanii natti aaruu dandeessu yookiin immoo natti illee murteessuu dandeessu. Garuu murteessuudhaan duratti isinillee hubachiisuun barbaada jechuudha. Namoonni natti aarallee ni jira jechuudha. Kanaaf sababa viidiyoo na hojjisiisuu na fide jechuudha. Waa'ee hiriyyummaa irraati jechuudha. Maqaa namaa dha'uudhaan duratti hiriyyaan siif maali? Hiriyaa jechuun egaa qooddattuu iccitiiti waan hunda keeti bakka ati dogoggortetti illee kasi gorfattuudha. Bakka ati wallaaltetti illee kasi sirreessituudha jechuudha. Dogoggora keetis badii keetis waan hunda kee kasirraa qooddattuudha jechuudha. Hiriyyummaan immoo yeroo ammaa kanatti hagam namni dhugaadhaan hiriyyaadha jettee dhiyaattee iccitii keetti himattee namni iccitii keessa sii qabatee yookiin immoo akka garaa keetti sii ta'u jira laata yeroo kanatti hin beekan. Akka kootti dhugaa dubbachuuf ootee kana duratti garuu ani namattis akkasitti bu'ee hin beeku garuu amma garuu na qunnamee jira. Namaafillee hubachaan jira jechuudha. Duraan garuu akkamitti hiriyyaan hiriyaa hamatti yookiin hiriyyaan hiriyaa garagaltee nyaatti jedheeni gaafii natti ta'a ture jechuudha. Nin amana nama sirriitti. Haa ta'u malee garuu dhufee har'a mataarra nagee jira jechuudha. Haa ta'u har'a maaliif jettanii hundi keessaniyyuu isinitti dhaga'amuun hin hafu. Namni immoo keessumaa namni walitti dhiyaatee wajjin kolfee wajjin taphatu keessi isaa summiidha dhugaa. Baay'ee ulfaata. Namatti dhiyaachuu jechuun baay'ee ulfaata yeroo kanatti jechuudha. Akka kootti natti ulfaatee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu jechuudha hundi keessanuu dhageessanii jirtu. Piraankidha jettanii fudhattanii jirtu. Rakkoo hin qabu. Piraankiin haala itti hojjetamuu qaba. Piraankii hojjechuun immoo waan salphaadha jechuudha. Piraankii jechuun walii galanii piraankii hojjechuu jechuun rakkoo hin qabu. Namni kamiyyuu piraankii hojjetee waliin guddachuu ni danda'a. Garuu haa ta'u malee kuni piraankii miti isiniin jechuun barbaada. Sumaan dhaamsa kooti kuni warri piraankidha jettanii piraankii fudhattanii ani piraankii akkanaa hin hojjedhu. Yoon hojjedhallee piraankii bilbileen yookiin bilbilaan namaa irratti hojjedha. Yookiin immoo akkuma amma viidiyoo hojjechaa jiru kana viidiyoo hojjedha malee nama jala gastii nama jalatti deemee kiroomii nama jalatti nama deemee nama arrabsuu yookiin immoo nama qeequu amala akkasii hin horannes hin qabus jechuudha. Kun immoo gatii akka hin qabne beekamadha. Tokkoffaa maaliifin chaanaala keerraa yoo naasee yookiin immoo viidiyoo hojjedhee gadhiise
kan kooti rakkoo hin qabu namni natti illee taqayyamu jechuudha. Maaliif badii mana koo keessatti hojjedheedha waan ta'eef jechuudha. Garuu YouTube chaanala namaa jalatti gaafan deemee nama arrabsuu gaafan badii tokko dalagu namni suni natti muufachuu danda'a. Chaanala koo jalatti maaliif wal lola namni jedhee itti dhagahamuu danda'a. Kanaafuu waan akkasiitirra nama of qusatuudha malee nama waan akkasii hojjetu miti jechuudha. Akkuma beekamu yaa kookeetti namni wallaaltan hin jirtani. Egaa ani fi kookiin immoo nama baay'ee walitti dhiyaatudha jechuudha. Akkuma argitan baay'ee wajjiniin qoosna, baay'ee wajjiniin taphanna. Akkuma kiroomii jalatti wajjiniin qoosne wajjiniin taphannu gara keessatiin illee nama akkasitti taphataa turedha jechuudha. Waa baay'ee nama taphataa turedha. Haa ta'u malee yaa namni jaalatee miti kan walitti bu'u yookiin immoo jaalatee miti kan waa namarratti dalagu jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo obsaa wajjiniinis waan hedduu akka sirriitti haasaa turre sirriitti beektu jechuudha hundi keessaniyyuu. Innaa guyyaa kaleessaa akka carraa ta'e jechuudha. Tarii isaan piraankii na gochuu danda'u, piraankiidhaaf raawwachuu danda'u, garuu naaf hin galle wanti isaa. Haa ta'u malee piraankii akkasii yoo barbaadanii viidiyoo waraabbatanii otoo gadhiifatanii yookiin irratti bilbilanii otoo piraankii na godhanii anas haga kana wanta na aarsuu miti jechuudha. Garuu gastii namaati irratti ol ba'anii achirratti na dubbisaa turan jechuudha. Haa ta'u malee sababa sanitti nanillee yeroo sanitti baay'ee natti dhaga'ame, baay'ee na aaree ture jechuudha. Sababan baay'ee aaree fi xiqqoo ishii yeroo sanii aarii wajjin wal qabatee otoon hojjechaa jiru jechuudha. Lubbuun keerree darbee oolee jechuudha. Akkuma beekamu baay'een keessan hundi keessan illee dhaga'uu baattanii warri yeroo saniif achi jiran arganii dhagaanii jiru. Arjaan illee arguu baatanii lafa xiqqoo ishii miidhamee jira. Sababa saniitiin wal qabatee baga lafa dhoofte illee jedhee galata namatti galfachuun hin barbaachisa, nama hin barbaachisu jechuudha. Viidiyoo kana hojjechuu kan na barbaachisu tokkoffaa isaa kana jechuudha. Garuu kookeetiin baga lafa dhoofte na arrabsite naan jettan yeroo sanitti na arrabsine garuu ishiin garuu akkas naan jette baay'ee natti dhaga'ame. Bicha anis irraa hafee jira galata rabbii. Isin hin qixxaadhee dhufee har'a viidiyoo kana dalaguu kootiif immoo galata rabbiidhaa galcha. Warri immoo du'aa naa gootanii warreen kadhannaa naa gootanii hundi keessanuu eebbifamaa isiniin jechuu barbaada obboloota koo. Maaliif nuti jechuudha jirra jenna malee hagam akka jiraannu hin beeknu addunyaa kanarra jechuudha. Daqiiqaa keessatti waan nu muddatu hin beeknu jechuudha. Ani yeroo sanitti otoon si waliin haasa'u otoon si waliin kolfutti daqiiqa san keessatti muddannoon akkasii na muddate. Haa ta'u malee muddannoon akkasii na muddachuu kootiif natti hin dhaga'amu galata rabbii. Maaliif dhala namaa kamiyyuu rabbiin hin qora, qormaata keessatti immoo hin hambisu, keessaa ni baasa jechuudha. Garuu keessan dhuftee jecha ishiin naan jette dhugaa dubbachuufi ani icciitii ishiitillee baasuu hin barbaadu. Akkasumatti dhokatee haa ta'u icciitiin ishiin naan jette. Maaliif kabaja walii qabna, ammallee ishiin kabaja, ishiinan jaaladha, iddoo guddaan qabaaf. Ishiis osoo hin ta'in obsallee akkasuma jechuudha. Kanammoo kan godheetoo akka isheen akkas jecha akkasii natti deebistu yookiin immoo dubbattu kan taasise eenyudha? Obsadha jechuudha. Maaliif jennaaniin akkamitti obsaa ta'e jettanii fudhachuu dandeessu. Yeroo sanitti innillee achi ture jechuudha. Garuu yeroo isheen akkasitti waan wajjumaan waan hunda raawwatanii argitanii jirtu. Haa raawwatan rakkoo hin qabu. Garuu har'a immoo ijoollee jalatti deemtee otoo na arrabsuu baattee har'a na dubbisee asitti na fidee maal seetanii nama jala deemtee otoo na arrabsuu baattee jechuudha. Maaliif gaafa ishiin dubbattu anillee dirqama natti ta'een dubbadha jechuudha. Maaliif nama waan ta'eef natti dhagahama. Akka nama tokkootitti ijoolleen baay'een keessanii kara keessatti dhuftanii too kun waan sirraan eeggamnee hin dubbatinii irra darbii koominti ishiin dubbisee warri naan jettanii jirtu. Garuu irra darbuu nan danda'a, dhiisuus nan danda'a. Garuu natti dhagahame. Maaliif tokkoffaa wanti hin beeku tokko hin jiru. Guyyaadhuma kaleessati jechuudha. Wanta akkanaa kuni kan uumame kana duratti garuu wanti hin beeku hin jiru, wanti hin dhagee hin jiru jechuudha.
kun immoo walirratti duuluu jedhama. Walirratti duuluun akkanaa kun immoo dhala namaa kamiyyuu barbaachisu jechuudha obboloota koo. Egaa maal isiniin jechuun barbaade warreen kookeetitti dhiyaattan yookiin immoo warri keessan dubbistan jechuudha warri itti dhiyaattan akkashin kiroomii nama jalatti nan qeeqne yookiin nan arrabsine narraa dhorkaa. Obboloota koo isiniin jaaladha, isiniin kabaja, iddoo guddaa isinii qaba hunda keessaniif iyyuu jechuudha. Kanaafuu akka nan qeeqan barbaadu, nama tuquun barbaadu, namni tuqnaan immoo iyyuu egaa namni kamiyyuu tuqameetoo callisuu hin danda'u. Inni biraammoo kookiisiif illee dhaamsiin qabu jechuudha. Kan gootee jirta, darbee jira. Inni rakkoo hin qabu garuu kana booda narraa taa'i, narraa dabadhu. Baay'ee wajjiniin haasofne, hicitii hedduu wajjiniin haasofne dabarsinee jirra. Viidiyoo kana dhaggeeffattee narraa taa'anii si tuquus hin barbaadu, si qeequllee hin barbaadu. Maaliif ani miidhamtuudha waan ta'eef, miidhamaan immoo deebi'ee nama miidhuudhaa fi ofiisaatiifuu miidhamaadha waan ta'eef jechuudha. Sababni isaatis taritti ani mana kee dhufee tos hin miine sumatu jireenya koo diigdee jirta waan ta'eef diiggachuusaa rakkoo hin qabu. Jireenya haaraas eegaluun waanuma jiru waan ta'eef barumatu bara akkasiiti bara akkasiiti waan ta'eef diiggachuun isaa anaaf nan dinqu jechuudha. Tasumallee wanta akkasii nan dinqu garuu narraa dabadhu taa'e nan arrabsiin kabaja sii qaba hin beekta baay'ee sitti dhiyaadha baay'ee si wajjin taphadha. Tarii ijoolleen gimbashni keessan ni beektu jechuudha. Akkamitti yeroo baay'ee yeroon suura postotullee jechuudha jechoota hiriyyaan dhugaa siif maali jedhee haala sanaatiin akkasitti yaada koo ibsachaa ture jechuudha. Nama kamiiniyyuu shinqixxeessu jechuudha kookeetii jechuun anaaf nama addaati jechuudha. Ammallee nan jaaladha, nin kabajaan. Ishiin namiiteedhaa fi ani ishii miidhuun barbaadu. Ishiin arrabsiteedhaaf ani ishii arrabsuun barbaadu. Ishiin jecha sannaan jetteedhaaf ani deebisee jecha san jechuun hin danda'u. Gini akkanarraa dhaabbattuun fedha jechuudha. Akka viidiyoollee waraabu kan na taasise tokkoffaa kana jechuudha. Maaliif kara keessatti men ture bilbileefillee ture biloo kanarra gootee jirti. Biloo kallee narraa kaasuu didde jechuudha. Karaa hundaan biloo kina goote YouTube qofa jalatti jechuudha kan ishee argaa jiru. Kanaafuu yaa obboloota koo anarraa waan maal barattu hiriyaa keessaniif hiriyaa akkamiiti jettanii akkamitti amantu nama ani dhugaa anaaf gaafidha jechuudha. Ani hin beeku namatti dhiyaachuullee nama jibbisiisa. Baay'ee tokko bakka natti ulfaatee jechuudha. Maaliif namni keessumaayyuu jechuudha. Keessa kee baastee itti himattee keessa kee saaqxee seessistee itti argisiiste akkasumatti keessa kee gurraachessee deema jechuudha namni. Annaa akkasin ta'in asiniin jechuun barbaada obboloota koo narraa baradha. Waan hedduu narraa barattu jedheetu abdii guddaan qaba. Hin beeku. Dhugaa warri piraankidha jettan immoo piraankii miti obboloota koo. Ani piraankii akkana dalaguudhaaf yeroo hin qabu. Yeroo kanatti immoo an ofii kiyaafiyyuu rabbitu na baase malee jechuudha. Yeroo du'arra ga'een nama du'arraa ka'eedha. Rabbi na baasee jira waan hundattuu jechuudha. Galata rabbi nin gammada sababni isaatis du'a sanirraa ooletuyyuu ara namaaniyyuu gadi ba'ee nama wal loluun kiyyaayyuu anaaf gammachuudha. Sababni isaatis otoo hin du'e achi nafee kannatti galateeffatus hin jira. Kanaaf immoo gaddus ni jira, kanaaf gammadus ni jira. Bicha naa gaddanis naa gammadanis lubbuun takka baate lammataa ol hin deebitu waan ta'eef uumaa gochuun hin danda'amu. Wal biraa daqiiqaa muraasa keessatti kan wal biraa dhabamnudha jechuudha. Kanaaf ani piraankii akkasiitillee dalaguus hin fedhu. Sijjammar immoo ani piraankii hojjechuu fedhe kallattiidhuma bilbileen piraankii ishii godha malee piraankii akka kanaa walirratti dalaguu jechuun hin barbaachisu. Nurraa isin eeggamu jechuudha. Garuu warri itti dhiyaattan biliis narraa dhorkaa. Akkashiin waa biraa miti akkashiin itti hin dubbanne
yookiin immoo akka ishiin gastii jala deemtee waan ishiin haasoftullee dhageessanii jirtu waan ishiin barreessitu. Nan aara yeroo sanitti jechuudha. Maaliifin tokkoffaa namiitee jirti. Okay, waan gootee jirti hin beektu. Kan goote garummoo ani saafinan dinqu garummoo na arrabsu ishii deebistee jechuudha. Aniyyuu ishiin arrabsine bara ishiitu deebisee na arrabsaa jira. Kan kana gochaa jiru immoo eenyudha? Obsatu na arrabsiisaa jira jechuudha. Obsas illee kan bilbila si alaa kaasuu didee fi atis lammaffaa deebistee na arrabsuuf ta'e waan isaanaaf hin galle jechuudha. Kanaaf bilbila sirraa kaasuu hin dandeenye obboleessa kiyya akka obboleessa tokkootitti jechuudha. Sin kabajaa narraa dabadhu taa'etilleedha. Kan kana godhe kan na arrabsiisaa jiru si waan ta'eef atis narraa dabadhu yoo dandeesse immoo ishii narraa dhorki. Kanarraan kan hafetti homaa walitti hin qabnu, oromummaa walitti qabna. Haga oromummaa isinirraa qabutti isiniin kabajaa, isiniin jaaladha. Jaalala obbolummaa hunda keessaniif isiniif hin qaba jechuudha. Jecha badaa arraba kootirraa baasullee hin fedhu jechuudha. Kanaaf narraa dabadhaa ta'a isiniin jechuuf fedha obboloota kooyi. Kanaaf homaa wanti hin jedhu sin jiru yaada koo kan na sossiisuu na fides dirqa na aarseti jechuudha. Aare malee waa biraati miti isiniin jechuun barbaadu ofii kiyyaaf waan dhukkubsadheeti nama jirudha. Qormaannis natti baay'achaa jira. Qormaata irratti immoo isaan qormaata natti dabalanii galatooma homaa wanti isiniin jedhu tokko hin jiru. Warri immoo kuni piraankidha adabadhu taa'ee piraankii akkana naan jettanii ani piraankii akkana hin hojjedhu. Akkuma beekamu na beektu hundi keessan dhugaatti takkitti dhumaani irra deebi'eetiin sobas taanaan dhugaas taanaan takkumaan dubbadha. Irra deddeebi'ee dubbachuu hin fedhuun isiniin jechuu barbaada obboloota kooyi. Bichaa hin ulfaata jechuudha. Natti ulfaate kanaaf jechuudha. Ani miidhamtus ta'ee arrafamtus ta'ee hundumaa fudhadhee jira. Galatooma isiniin jedhee jira. Garuu kana boodatti akkanatti deebitee nan arrabsine narraa adabadhu taasisin jechuuf fedheetiin inni jechuudha. Kan viidiyoo kan hojjechuu na taasisee isiniin jedha. Tarii ilmi namaa kamiyyuu nama ta'eetu kan dhalate yaaduu danda'u ni dogoggora jechuudha. Jechoota arraba koo keessatti jecha badaa dubbadhee nama muunfachiisuu hin danda'a. Waan arraba kee irraa baasuu hin beeku. Yoon si muunfachiisee jiraadhe yookiin immoo jecha badaa dubbadhee ta'uu hin jiraadhe. Kana duraatis ta'e kaleessa irraa irree qabee jechuudha. Kaleessa irraa qabee xiqqooshii kaleessa baay'ee aariin ture. Aarii koo san keessatti tarii hin beeku dhugaa dubbachuuf yoo ta'an jechuun arraba irraa namni yeroo aaretti waan hedduu arraba irraa of baasuu danda'a. Tarii dogoggoreetis ta'e yookiin beekus ta'e jecha badaa yoon dubbadhe obboloota kooyi dhiifama na godhaa naaf galchaadha. Aarii waan nama hin goone hin qabdu. Aariin keessa dabarte girgiddaa gandaatirraa na galabbatee jira. Kanaaf yoo natti qabamtanii jiraattanii dhiifama na godhaadha. Hunda keessan isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Hunda keessaniif iddoo guddaan qaba. Kan immoo kabaja caalu hin jiru, kan dhiifamas caalu hin jiru, kan jaalalas caalu hin jiru jechuudha. Sheexanni yeroo baay'ee beektu yeroo kaate waan hedduudhaan nama qorti, waan hedduu nama taasisti. Qormaata san jalaa bahuudhaaf immoo ati tattaafachuun dirqama jechuudha. Ati mo'achuu qabda malee of moosisuu hin qabdu. Kanaaf kan gadi of qabeetu waan hundaa'e ofirratti gadi qabee akkasitti tasgabbaa'u jechuudha. Tasgabbaa'uun ilma namaatiif immoo barbaachisaadha. Obsa qabaachuunis barbaachisaadha. Isiniin jechuun barbaada. Tarii akkasitti yeroon taa'e isinitti haasa'u waan qoosaa jiru isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu kan na tasgabbeessisee akkasitti na haasofsiisaana tokkoffaa qormaata guddaa keessa jira. Rabbi naa kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Du'aa keessanii na yaadadhaa obboloota kooyi. Maaliif jireenyi biyya Oromaa karaa hedduudhaan nama qorti. Anallee karaa hedduun na qortee jirti. Akkuma beekamu kana durallee dhukkubsadhaan ture. Haa ta'u malee immoo kaleessas immoo muddannoon akkasii na muddatee jira. Muddannoo kanarratti immoo namni kan Rabbi si qorurra namni soo dhufee si qoru hin beeku akka kootitti jechuudha. In ulfaata jechuudha. Na waan akkana Rabbi sinirraa haa qabu. Jabaadhaadha, wal jabeessadha. Haga obbolummaa, haga dhiigummaa, haga oromummaa walirraa qabnu, haga afaan tokko dubbannu. Nuti arraba tokko kan dubbannu yookiin immoo jecha tokko kalaqnee kan dubbannu kan waliin jaalanne
namni dhufee namni biraa nun kabaju, namni biraa dhufee nun jaalatu jechuudha. Kanaaf walaa kabanyu, walaa jaalannu. Jaalalli osoo jiru maaf jibba humna? Maaliif hin kabajnu osoo jiru maaliif salphina finna? Maaliif ta'e kun? Maa nurraa eegame? Nurraan eegame wanta akkasii isiniin jechuu barbaada. Kuni dhaamsa kooti. Egaa viidiyoo illee dheeressee jira, dhiifama naa godhaa obboloota koo. Wanti isiniif dhaamu ishii qofa narraa dhorkaa. Akka isheen nagee tokkoffaa obsanillee jechuudha. Innillee akka narraa taa'u narraa adabadhu taa'e. Inni biraa dhaamsin isinii qabu. Dubbii baay'atti harreetti filan jedhe Oromoo yeroo mammaaku jechuudha. Baay'ee qoosaa dhufne, baay'ee taphachaa oollee dhufne, amma immoo dubbii akkasiin irraa jijjiiraa lammatii akka duratti isanii warri obsaa warqiin dhuftee warqii obsan dhufee maalodha jettanii qoostanii yeroodhaa fi yeroo jaalalli jirutti qoosnee turre, amma garuu qoosaa akkasiitillee akkanarraa dhaabbatu. Maaliif? Dukkanatti na oofaa jira waan ta'eef jechuudha. Ani immoo dukkanatti deemuu osoo hin ta'in dukkana keessa harkifachuu fedha waan ta'eef na dhiisaa isiniin jedhaa. Isiniin kabaja obboloota koo. Iddoo isinii qaba. Galatoomadhaa waan na dhaggeeffattanii fi iddoon dogoggoratti dogoggora akkasii qabda jedhaa ta'u na sirreeffadhaadha. Ani obboleettii keessanii waan isin jettan nama isinirraa fudhadheetoo hojiirra oolchuudha malee nama lafatti balleessuu miti. Isiniin jechuun barbaada. Galatooma.